Faciste direnya sinasha kasise Anisina kosir tatangitise Abag sambas dimensia la simayolen bulu Gagara konyero rakina fulake manalo Amen. Yesus kuda. Amen. 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 Gagara kisah yero rakina Fula sawan tani fula kesa wallari. Amin amin. Yero rakina cikan nama kata juga. Habis apanis, Elianis, Haji manas apa manas kan marah magatu. Anjir Yesus. Amin. Haleluya. Makan wakai yang difam. Anjir sinjir bukan aku. Wakai yang berarti bercuti. Haleluya. Anjir. Yero kuma ansijira sinjira usa. Yero kuma gaba ipatewa kaba kaddu ansijira sinjira Yesus. Amen. 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 Namni ansijira sinjira. Gaba tumuwa to kotinjetu udah selama dapat. Yesus garu sinjira na si. Amen. Amen. Sinjira na sinjira. Haleluya. Makarwa kaya difam. Sudah. Amen. Haleluya. Anak yang terlupa tu, wakil Lukas yang terlupa dah. Eropa ni kah wakil terlupa dah. Anak wakil Lukas yang terlupa dah. Wakil Lukas bukan nak protokol. Laku suka beri angka sodomat. Amba yang mau ayo nagakan dan terlupa dah. Aci desa ada bupati dua dapat makan wakil yang difam. Akhirnya tidak itu orang bisa kasih lagi pada. Yesus bukan ada baca jeru, namun ada orang kisah dua pintu sekalian ada sifat. Kedamesi sifati harmat hoji hagam merujete. Amin amin. Hagam merujete. Ini garu dia bisa Yesus matiyu dubiwa kayo lagi kerana wajib hagam madu. Dubiwa lagi. Lukas pura tuku, nak usah jadi itu orang yang hidup bisa. Yesus sudah. Maliti, matu sikam maci sama terbayang. Memang kawan ani, matu sikam maci saya nak kawan. Dewi ni sini dia juga nak kawan. Matu sikam maci, minta sikam baru sikam maci sa. Orang kami yang nasi kena sikam maci sa. Mula memarga cuci gamacis, mati gamacis, undi sangkai, garu biwa kayo incar. Amin amin. Undi sangkai gamacis, garu biwa kayo incar. Karena mati gamacis, garu biwa cila. Jawa kayo ko tagalan ni bulfin ni sipet. Maka angke wa kana farat si awal fatu. Ya miyama ayan ni ke aful kedua no akekes. Dan silupat no. Karena pernah hidup berjatuh terdewa kayu kota, amu mengharap bisa kali kita dua nanti hidup batu, maka angkua karena franci awal fatu, ini Yesus ini. Amin. Eka, wali si gamma cisu, askesan pilih alena, jadinya dia kesan di wali nama gamma cisu banyak saja. Mereka kaya nak kau negara kaya nak beratan, isi gamma cisu. Kaya nak beratan, wali mau gamma nak beratan, isi gamma cisu. Maka awak kaya ni faham. Ada beratan lagi kesan gapo gasih kamu. Isin kamacis garu kunundum tu dupi makan wani cara ya rundu majini nyara maka kamacis wani dupi sagale wa kamacis iskana gawa dupa tumaje udah rasa dan kau super Afrika siwela tadi nabi cepat betul arba bisa nama tu bisa keluar ini arba bisa nama tu garu gawa ko Yesus Kristus kana tu arba bisa mati ini kami kamu luar coba tu Arab bisa kafir kamu acuma kesa mumatu jira urut kamu Yesus Kristus setan apa sunan ini punya afur birzabul anggap kicauan dia afur rihat isa apa mamanya lalu bicara wala ini bukan mati biti isa apa mamanya kalau Yesus Kristus mamanya dia nawani matu kesa macam tadi kami tu nanti kau udah daure Erkis kana kaceta ni akamiti mo tumasi kanadi gaya ni aga higamu nanda hindada
garuu inni waaqayyo isaan dubbatame waantonni isaan achitti dubbatan hundumaa beeku. Sababiin isaa boolako iddoo kam keessatti sagalee waaqa kanatti kan boolaallee bakka warri Fariisotaa jiranii maaltu jira? Maaltu jira? Gaaffii qoccollootu jira. Gooftaan Kiristoos gaafa dubbatu baay'ee qoccolloo Fariisotaa irraa waaqayyo waan sinaa godhe. Sinaa godhe. Dhageessanii barsiisonni seeraatti jiru warri Fariisotaa. Garuu isaan yeroo hundumaa maal jaallatu? Qoccolloo. Gaafa garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos namichi afaan isaa hidhame kan baay'ee isaanii maal ta'ee hin dinqisiifatanii. Galanni ulfinni waaqayyoodhaaf fayyadu. Hin dinqisiifatanii. Hallelujaa maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gadi bu'ee lakkoofsa 27 gawaanchi guddaa kan ani dubbachuu barbaada jechuudha. Namoota baay'ee sana keessaati dubartittiin immoo maal jedhu sagalee ishee dhageessise sagalee guddaa dhageessiste. Gadameessi si baate maal haa ta'u? Amma si boote maal haa ta'u? Hagammadu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ilaala gadameessi si baatee fi amma si boote. Garuu Yesuus immoo kan jedhe laphee isa kana jedhe warri dubbii koo dhaga'anii gammadanii warri dubbii dhaga'an warri dubbii waaqayyoo dhaga'an gammadanii isaan kan isin yeroo hundumaa guyyaa gaafa sanbata guddaa guyyaa roobii gaafa dhuftanii maal dhaga'uudhaaf dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf dhuftan kanaaf gammada. Kan isin gammachiisu yoo jiraate jireenya keessan keessatti kan isin gammachiisu yoo jiraate akka dubbii sagalee dhaga'uu caalaa wanti nama gammachiisu akka jechuudha. Isa kana wanti hundumtuu hin darbu kan hin dabarre bara baraan akka jiraatu dubbii sagalee waaqayyooti. Ameen ameen akka jenna gowwummaa miti. Waaqayyoo waaqeffachuun waaqayyootti qabamanii jiraachuun waaqayyootti gammaduun dubbii waaqayyoo dhaga'anii jiraachuun yeroo hundumaa gowwummaa otoo ta'e abshaalummaa. Ameen ameen abshaalummaa. Ilaala warri Fariisotaa garuu hundumatti maal jedhan namichi hiikamuu isaatti hinaafani. Ilaala arrabni namichaa hiikamuu isaatti hinaafani. Yeroo baay'ee meeqoolota tokko jireenya keessa keessatti akka guddanne kan isin hinaafu fagoo jiru. Keessa keessa ilaala. Undura keessa ilaala. Waaqayyo isaa eeggatu. Ameen ameen waaqayyo isaa eeggatu. Fariisonni dubbii Gooftaa Kiristoos kana duukaa malee waan dhaggeeffachaa turan. Kan itti gonkumu seenidha Fariisota. Kan dubbii kaasu seenidha Fariisota. Kan dinqii hojjetu garuu ilma waaqayyoo isa jiraataati. Hallelujaa. Dubbii isaa dhaga'ee waan godhu dhiisne. Dubbii isaa dhaga'ee fayyisuu dhiisne. Dubbii isaa dhaga'ee isa hidhame hiikuu dhiisne. Arraga waan tokko sitti hima. Dubbii namaa dhageessee ni gammachuu kee booresite dhiisi. Ameen ameen. Qottolloo dhageessanii waaqni jireenyi kee booree jiru dhiisi. Yesuusin duwwaa dhaga'e. Ameen ameen. Jireenya kee keessatti maal Yesuusin duwwaa dhaga'e. Isa sana yeroo sana milkaa'ina kana argatu. Ani bara jireenya koo keessatti kan yeroo hundumaa gammadu maa'ini namni yoo waa tokko dubbate fayyuma dubbata malee borii gurguudha. Dhuguma gurguudha inni qaba. Namni sun hin dubbata asii dhangalaasa. Dhimma isaa hin kan ammoo akkamitti dabeettanii waan baay'ee argeera waan ta'eef kaayyoo karoora fuulduratti qabu waan ta'eef kana kaayyoo koo fuuldura koo dura ga'uu danda'u dubbicha dhaggeeffadhee osoo hin ta'in kaayyoo koo duwwaa beekee deemu. Sirratti naa gala. Gooftaa Yesuus Kiristoos waamicha isaa beeka. Waan dhufee beeka. Waan hojjetu beeka. Kanaaf itti maal godhe waa'ee warri Fariisonni dubbatan hundumtuu wayitu hin lakkoofne. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Adaraa yaa saba waaqayyoo warri dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitamtanii jirtan wanta waa'ee hin baasneef iddoo hin kennina. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti kan akka taa'an waan beektu wanti jibbee jira tokko jirti. Gooftaan ishee fatu. Lafumaa ka'ee namni kun of dhiphisa. Of dhiphisa. Waan tokko of fiddu. Of hin dhiphisi. Yesuusitti of kenna. Please furmaasa Yesuus akka jiru. Yesuusitti of kenna. Dubartittiin iyyite sagalee ishee dhageessistee iyyite. Ilaa baay'ee keenya irra boonyee otoo kadhachuu barbaannu nina bukkee maal jedha inni. Utaallee faarfachuu otoo barbaannu booddee moo maal naan jedhee garuu dubartittiin akka jirti sagalee ishee ol kaasti. Inuma iyyite Barxeemiyoos
Amen. Ini itu banyak kisah. Impulsu banyak kisah. Nabi Nabi pindah mari. Pindah bemu mari. Seperti itu mari. Kita biasa sih baca mana tu? Armat semua kesok mana tu? Hallelujah. Buat sekarang jalan juru bodoh tu. Ini adalah urusan duka dia macam ni. Urusan duka ada itu bicara. Kalau ini kale, dosa tu kau tu kale, dosa tu biwa kayu bagai Kristus sendiri bagai. Amin amin. Jadi saya dia biwa tu te, dosa tu biwa kayu sendiri bagai. Hallelujah. Dosa tu biwa kayu kau masih kalau boleh tibo. Saudara. Dosa tu biwa kayu sendiri bagai. Hallelujah. Jadi kisah lah. Hamba kumalama. Tidak mereka. Serta mereka bicara, mereka kisah semua sangat ada. Mereka kisah tujuh. Sekali orang yang mana, balik cerita ya. Jadi, balik cerita. Mana orang demi saya, mana orang demi jam itu bi, jangan kau yang nak nasi baru nasi saya. Masih berwajib. Kenapa mana demi demi jasa berdana? Kita nanti bagi lah itu. Sebab ini saya jiwa tak pernah lama di berbahan. Kuasa itu fakir. Jiwa tu pernah lama di mereka. Ipas itu jasa misal kau. Kalau aku lama di demi jasa jiwa lagi, wanita demi jasa. Wanita sih kamu macam sekali orang itu cakap, rupi sekali orang itu cakap untuk makan mana? Aku betul. Ada macam mana ada? Yesus sudah. Wah, ini nu agak gatal betul okey. Dua tinggi sekali cuma putih kau macam itu. Wah, ada betul betul. Maka anu akan yang itu. Ini dia sih. Ini kerumah itu je. Anak Isa kan aja. Dupi ko kan ada orang buat je. Sebab Isa kan situ dupi sama anda. Hendak ini. Wah, ni kalau tipu satu lagi. Dikini aja tu tipu satu lagi. Karena baru buat Kristus dia kawan dia. Dupi ko kan lagi dua mana tu. Sekarang. Wanda Kristen akhir seperti apa sih gaji baru sih kita atur yang biar kita nak ini kulis fata, pakai ada. Ini kulis fata. Kita bisa kita kerja lagi. Namun di mana yang kita saat yang muda canggih ti, lalu di pun, lalu tahu, agak. Isa kita ada canggih, lalu di pun lalu tahu, lalu tahu. Anu tamam lucu. Sebab Isa mal berpada, Yerusalem malah tu berpada. Yerusalem mal berpada, tu berpada. Sini kan, malah tu berpada. Karena ini bukan Kristus ikut berani mana orang Malaysia tak? Akan berkira mana juga ganti ni, kalau ini sederhana. Asyik di pun bermain. Alo itu ni, alo itu hamara, alo itu bici hamara, alo itu mana teman leh, mana kita teman leh. Kalau kita kice, Yohanes lagi cari, kalau tu bicara satu jaga seperti sadi pure leh, orang ada wira matu kena leh, Jero kami ni kira lagi, mana tu, Yohanes dah ni dulu matu leh. Kita ni, wala na wala mata. Yonas, kalau tu mikir sama ini, mana tu? Agak mana tu? Kalau tu bisa bunyi mereka apa? Bunyi saja. Kalau ini nama, mana tu nama dia juga? Yonas orang nak win apa ni? Nufi ilmu Yesus Kristus tu mungkin. Yesus Kristus. Hallelujah. Ini moment tu, ilmu nama. Di lepas kisah, bunyi saya tahu jirai, agak besar. Bunyi saya mata je, tahu jirai. Isim mana tu berapa mana tu kan nanti mana tu berapa juga. Abi tadi, Yoena sabana nubi, nugaru hol awak itu tu. Amin amin. Mana tu kini ni bukan kisah. Yoena je, namun di balik kamu fresh kamu malu betul.
Agama isi ke sama mereka. Menu jual dan jiran juga ada nama saya. Lagi dari betul ni sih kan? Sih banyak bawa lagi. Akai itu kamu tadi bukan akan tujuh. Yesus kerukan itu. Amin amin. Agama jual dan komuniti juga ini dia malah kata Yesus Kristus dia. Sabana awena. Akan bidi dan agama Israel ini diusahakan kayak mantu Esa nabe, ani na nabe na, nanti sih kajian, sekarang dapat pujian, sekarang dapat pujian. Ilah, malatona, jadinya kisah, apa ini kisah, malatona itu bagi ilmu Yesus Kristus sendiri kenan. Isa tu mana orang sendiri cingkare, isa tu dapat sendiri puasa sendiri kene, isa tu sendiri jadi majina apa, isa tu sendiri jadi ini kata cocok. Cari jauh mana tu? Jangan kadang-kadang cari. Garuda lalu kuna lalu tamam mencina mana? Lalu kuna lalu tamam mencina mana? Yang umur mama agak macam mana tu agak macam. Nama di bawah ni yang rumah agak macam. Oh, wali saya nasib tu rumah agak apa? Maka Yesus Kristus. Wali saya di rumah agak apa? Meniwa kayo, bakamu tiada tay, manawa kepanas. Amin amin, manawa kepanas. Bakat kita gambar pada tuntai, bakat kita pilih mana. Amin amin. Ovidie amante, ovidie kuangnya kisi amante, bakat kita pilih tu. Mana ovidie? Jadi pun saya bicara mana? Banjir, bisa. Yo jadi betul. Yesus marah ke sini. Ni cira mana ya? Mana tu berlanjut? Orang anak ini bisa tukar nama. Kau bisa ni rumah tukar nama. Ini berkasa berdas berdas. Yesus tukar nama. Itu ni lah ternyata. Yesus Kristus. Kalau ni fulfil si wahyu fatwa. Amin amin. Yesus sudah. Amin amin. Karena dia orang betul. Wah, isi kamu Yesus dia dalam makanan. Toko kanjau successfully tochi kade pada gari kacuci konkola gari ofuci mana gari ke secara cuci jibas ini dijanji berwan karena bisa pun hindar amin kan hindar ini tu bisa kewa kioci amin amin tu bisa kewa kio para hindar hunde iso coy haleluya hunde isacho hunde jawa sabi muni sama bagi rakisira kita mau Yesus Kristus bagi rakisira kita mau fiti micira mate sabi kumpai micira mate wa matoko ni wa matoko akaja Matius sudah lama orang hidup sana yang mus pasti sonu sera farisota toko Yesus ya bersisa milik kita akati nu agar sisu jedani ilala akismaya ya Yesus ya persis agar demikian malu berbana mari milik kita berbuat milik kita bagian nama gafar ufu nanu ke gafar ufu wala mafu asyik timu berbara jalan mulai wala maaf. Lokasi koruf, lokasi dubisuf. Ne? Sini kan? Lokasi koruf, lokasi dubisuf. Kan uang berapa? XY berapa? Rahanya semua bukannya pun. Kan mana? Nah kita ni, Eropa ye, kafar di sini amu hingga Madinah, buka dengan Madinah. Hati sini amin na, duduk bersama tu je.
dudduuba isaa maaltu jira? Amantaa kanatti isa kana beekuu qabdu. Isa kana beekuu qabdu. Sababiin isaa harki dhahichi baay'ee waan baay'ee fida. Ilaala. Wal kaka'uu baay'ee gadi bu'uu baay'ee fida. Kanaaf yeroo dhuma maal ta'a? Kan abdii isaadha. Abdii isaa jiraachuun barbaada. Isinii galee? Abdii isaa jiraachuun barbaada. Waggaadhaan abdii isaadha. Waggaa baranas abdii isaadha. Waggaa chaanus abdii isaadha. Isa kana jireenya koo keessatti waan hojjetu keessaa maayini nama na ho'isu ignoorii godhadhee hin barbaadu. Hin qabu. Waan jiru ta'uu tokko illee qabu. Hin qabu. Garuu gaafa Yesuus ol qabee waan tokko ganna qabu. Gaafa Yesuus ol si qabee waan si garsi qabu jira. Gaafa Yesuus balbala si banee waan cufu hin cufu. Ameen ameen. Gaafa si duraa balballi banamutti ka'u otuma jaalatiin deemteeti. Inuma faarfachaa deemta dubbachaa deemta balbala si duraa banaa. Ameen ameen. Isa kana dhagaa gurra tokko. Milikita gaafatanidha. Milikiti kun maal baateetu. Inni garuu deebisee fi dhalooti hamaa. Ilaala ammas gadi deebiin dubbata. Dhalooti kun dhalooti hamaa. Bakka wanti kana caale gonkumaa hin jiru. Dhugaadha wanti kana caale jiru. Hammina dhaloota amma kanaa mul'isee dubbata. Namoota baay'eetti garuu amma kan gaaffii ta'e rakkisaa jiru maa inni beektu? Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee dhalli namaa akka inni micciiramaa ta'e hamaa ta'e dubbateera. Har'a waa'ee namummaas rakkisaa ta'e. Maaliif si rakkisa? Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhee? Dhaloonni dhaloota hamaadha micciiramaa ta'e. Har'a moosii kan rakkisaa jiru maa inni? Maali? Eebbiin akkasitti ture, eebbiin akkasitti ture. Dhageessanii? Eebbiin akkasitti ture, eebbiin akkasitti ture. Ilaala. Wadduu biratti baay'ee hafuurri hamaa si nagartu. Hafuurri hamaa jedha. Gaafa nama keessaa ba'ee ba'eera sokkee ishoo waaqa isaa ifaa kan masii deebiin. Garuu laa dhaggeeffadhaa gurguru. Adamaa dhaggeeffadhaa dhaggeeffadhaa sagalee kana. Cal jedhee yaan jiru. Garuu bakka caala galfatu gaafa dhabuudha. Walii gadi chooree. Bakka caala galfatu gaafa dhabuudha. Mana koo keessaa ba'eetti deebiin naaf wayya jedhaan. Dhageessanii? Iddamee fudhatanii gajjiraaleessu. Mana koo keessaa ba'eetti deebiin naaf wayya jedhaan. Garuu gaafa deebi'ee dhufe manichi sun qulqullaa'ee areeffamee argata. Isa argatu garuu kophaa isaa miti sagaleen Waaqayyoo kan isarra caalu torba waammatee dhufee itti seenaa. Jireenya namichichaa isa kanaan duraarrayyuu badduu baasa godha. Waaqayyo si naa oolchu. Waaqayyo si naa oolchu. Abbaa Waaqayyo si naa oolchu. Hallelujah. Waaqayyo si naa oolchu. Ilaala yeroo baay'ee isin garuu wanta akka isaa keessatti maal ijoollee eeggata seexan irraa hin baane eeyyee irraa ba'eera. Sokkeera. Garuu deebi'ee dhufu. Sagalee Waaqayyoo jedha. Sababii isaa bakka barbaadachuuf waliif gadi jiru. Garuu gaafa furmaata qabu waan ta'eef maal godha? Abbaan keessaa beekuu gara dhaabessaa jechuudha. Achumatti jedha. Achumatti wayyaa deebi'ee sagalee Waaqayyoo. Gooftaan isaa. Kanaaf obboloota koo balballi cufachuu kan keessanii kan kooti. Dhageessanii balbala cufachuun ga'ee keessanii ga'ee kooti. Ilaalaa. Isa kana dhagaa. Dubbii sagalee Waaqayyoo. Maal gochuun akka nuuf ta'u? Yesuus duukaa gaafa buunu maal gochuun akka nuuf ta'u? Dubbii sagalee Waaqayyoo tokko tokko dubbii sagalee Waaqayyoo waa dhaga'uudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo gosa tokko. Bara baay'ee waldaa gosa kana keessa taa'ee maal beektu? Dubbii sagalee Waaqayyoo qeexee baasu. Ani caal jedhee dubbadha. Inni qeexee itti baasu qeexee itti baasu ofii isaa qeexee bayaaf. Waan tokko si dhiibu. Waan tokko si gashu. Garuu kan itti kenname maal gochuudhaani? Dubbachuu duwwaa.
Sagalee kana illee lallabee ture. Eegatti madaqanii deebisee akka lallabu ta'e. Garuu obboloota jireenya keessatti waan iddoo guddaa laata nama kabajuun gaariidha. Namaaf ulfina kennuun gaariidha. Garuu kan akka dubbii sagalee Waaqayyoo hin jiru. Barbaadanis hin argamu. Ameen ameen. Na dheeresse fakkaataa mummuu garuu sa'aatii qabadhee ol ba'e. Hin dheeressa. Hallelujah. Erga Yaaqoob 1:22-25 kan jedha. Warri dubbicha hojii oolchan ta'a malee warra dhaga'u duwwaa hin ta'inadha. Warra maal godhu? Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii warra hojii oolchu ta'a malee warra akkasumatti of gochuu hin ta'inadha. Mana Waaqayyoo keessatti jiraatu obboleessa. Please ofii wayyoomsee itti of kennu Yesuus. Mee haala jala bu'eessitti immoo jireenya keessanii hin deddeebitu malee Waaqayyoon ta'inadha baay'ee jira wanta kana keessa. Sirrii barsiistu. Hin deddeebitu malee Waaqayyoon ta'inadha. Hin deddeebitu garuu Waaqayyoon ta'inadha. Itti of kennaa Waaqayyooti. Itti of kennaa. Hukumatti itti of kennaa. Mereka pasti buat bisanya juga nih. Garus ini mati buat. Ani juga mau kerja. Wanda Kristana sama Buddha sangat takap itu. Gampang tu. Akan tidak pernah Yesus tu ni. Gambaran apa gambaran? Tugas. Ani gambaran utara mana ni pun. Himbo. Ofin koyup sila. Please pakai itu dan nama itu plan. Kira saja jiran nanti. Kabar tahu ya? Jauh pakai itu plan saja jiran nanti. Kalau koyup itu mana pakai kita jadi itu. Oke ni jadi kita pakai itu. Hallelujah. Oke ni pakai itu jadi kita. Oke tidak istrinya Yerusan hawa Yerusan harta nasib Yerusan agama macusi Madina gake Yesus Kristus Ani mana kesa Akam dua hari sehara walile Lagi kata buat pakai mesin dia Satu cacat tekor binti Bapak saya bisa Juga Cacat tekor binti Ani cacat yang mau kasih konflik Sama ini sama ini, Syekh macam apa ni dah? Syekh baru kabar. Tukar mau konflik. Jadi orang berapa akan ini? Mos, malah maafkan kasa terdekat. Bukan Arab itu kan bulan. Malah maafkan dasar dari masa bulan. Ini nama Arab boleh dipakai, ini juga. Hah? Lagi sih? Kumala Masya. Arah mau konflik. Hallelujah. Arah mau konflik. Lagi ini tidak bikin Yesus setuju. Hallelujah. Giliran tidak bikin. Gizi kan yang butuh tidak bikin. Kalau biasa kan yang butuh. Hallelujah. Maka Makanya itu. Gizi kan yang butuh wanita di rumah bagaimana? Kamu santai bagi si tinggal di kalah. Manusia besar. Baru ia lo kamu jadi yang dua. Nam bisa kamu jadi yang dua. Maka Allah ini. Haleluya. Apakah kamu akan tidak apa? Amin. Apakah kamu? Hidup begini apa? Haleluya. Angkat macam itu. Jadi kita tua si cucu kata Yesus Kristus buka jawab kan? Gambada. Itu kan dua sini je. Gambada. Betul. Jadi kita di gambada. Gambada cucu aja nari. Waktu itu je. Garu kaget teo punya kata na. Kaget teo dua gunggung kata na. Saya tinggal bisa kerja. Gambada. Amin amin. Gambada di mana?
kadhachuu keetti waa gammachiisa. Amen. Inni kama ini tahu kumala macam lagi sejarah ini itu dari kita karena hati jatuh rasa jirah nanti yang asal berarti walau makin disebut sakit dan pikir timoan nak jawab kamu jago majra fulake amin amin जवाब मुझे को बजना फूल के जवाब मुझे को बजना फूल के जवाब तेरा को बजना फूल के वरना के किस पे हो सके अभी के तुम मर के जवाब मुझे को बजना फूल के जवाब मुझे को बजना फूल के लावे यो Yesus jabe simale namni si jabe sihindan Yesus korma cibutu korma sana kesa karo pas dawar senyuka Yesus Kristus ini sabah nana winafi malabedullah tanene Yonas sini ho malabedullah tukatulatan Yesus Kristus Yonas fiturja Yonas karena itu kesa bitire kata Gofta Yesus Kristus garu lama jadi dapat kami awalnya kita biar dengan saya. Kita ni, Yonas garu, boleh sudah kesan dia di kesan di rata ni. Jadi garu Gofta Yesus Kristus aku masalah terpasti itu fokus hati mudah. Makan wala yang difaham. Misalkan aku bertemu, isu dua tu fokus hati. Jadi kita pasti sini belah tu apa yang nanti pertama. Negara daripada Haleluya. Yesus berkata, Yesus berkata, biar nanti sekali lagi dikini. Kenapa dia? Ada orang yang boleh dalam sama, bicara. Yang orang yang mana dalam tempat berpada nama itu berpada. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Matu singgah macam seperti bisa kelewat ayo akan aku bodoh tu. Jadinya kita kagak macam susah kami lari. Jadinya kita ni kagak macam susah kami lari. Tahu kita lari tu dia aja. Anak jadinya kagak macam susah kami lari. Dua bisa kelewat ayo. Jangan lupa kan di tempat rumah ini dua bisa kelewat ayo gafat nak. Dua bisa kelewat ayo boleh satu boleh tiga gafat nak semua ini dan jadinya sikit kisah. Haleluya. Kalau ifasi berpan makan yang Haleluya, Haleluya, Ek samari, Ek samari, Wakayo nabidani, Jarjate sokiri gatche, Sidak katu sasi kakache, Argo jarja kakuravache. Bukan busa kamu, waktu kau jasanya, ingin hidup sendiri. Karena tidak dikai, kau jangan sentuh, ingin hidup sendiri, ingin hidup sendiri,